Kamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoo galgala kanaaf qabannee simbiraan keenya odeeffannoo keenya har'aa keessatti Arsenaal Barnilii injifachuudhaan dursummaa Pirimeer Liigii gara qabxii 5tti ol guddisee jira. Waancaa Pirimeer Liigii waggaa 22 booda fudhachuudhaaf tapha tokko yookiin daqiiqaa 90 qofa kan isaaf odeeffannoo kana bal'inaan qabannee jirra. Odeeffannoo biraatiin Pep Guardiolaadhaan waggoota 10 booda Manchester City gadi dhiisuun isaa mirkanaa'ee jira. Iddoo isaas Maareskaan akka bu'u ifa ta'ee jira. Odeeffannoo kanas bal'inaan kan Arsenaal booda qabannee jirra. Kana malees odeeffannoo gaggabaaboo biraas kan qabannee jira. Hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa jecha gara odeeffannoo keenya jalqabaatti yoo dabaru Arsenaal Barnilii injifachuudhaan imala shaampiyoonummaa isaa fiixeen gahee jira. Galchii Kai Havertz daqiiqaa 37ffaa irratti lakkoofsiseen Arsenaal galchii 1-0 Barnilii injifachuun shaampiyoonaa liigichaa ta'uuf xumura irratti dhiyaateera. Arsenaal qabxii 82 liigicha yoo dursu tapha qixxeessituu tokko kan qabu Manchester City qabxii 77 itti aana. Arsenaal tapha torbee 38ffaatiin Crystal Palace wajjin Selhurst Park irratti kan inni taphatu yoo kan injifatu Manchester City osoo eegeen shaampiyoonaa ta'uu isaanii mirkaneeffata. Har'a sagantaa keenya keessatti bal'inaan kan ilaallu Arsenaal bara 2025-26 keessatti olaantummaa isaanii tapha isaanii carraa shaampiyoonaa isaanii fi sadarkaa kana akkamii irra gahan kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba bara kanaa hojii isaanii akkamitti eegalan kan jedhu Arsenaal bara kana jalqabumarraa kaayyoon tokko qabachuudhaan kan bara kana jalqaban innis Pirimeer Liigii yeroo dheeraadhaaf otoo injifatan ture deebisanii injifachuudha. Miikaayil Arteetaan tapha michoomaa gannaarraa eegalee garee isaa sirnaan qopheessee jira. Arsenaal fiitinasii fi pireesingii irratti tapha michoomaa irratti hojjechaa kan ture taphattoota dargaggoo fi muuxannoo qaban walitti makuudhaan taphattoota akka Ibirichi Gizee fi Viiktor Yokeresh ganna kan jijjiirraadhaan kan itti dabale Arsenaal taphataa guutuu iddoo isaa irratti iddoo banaa qabuun cufateetii kan inni jalqabe. Jalqabaa irraa eegalee Arsenaal poozishinii guddaa qabachaa ture. Yoo barbaade kubbaa kaawuntar attaakiidhaan saffisan fayyadamaa ture. Difeensii fi attaakii isaa gidduutti baalaansii uumeetti kan taphachaa ture Arsenaal. Maaliif taphattoonni sarara ittisaa fi taphattoonni sarara fuulduraa gool hubannoodhaan kan isaan gaggeessaa turan. Kunis garee morkataa waancaa cimaa ta'e isaan taasisee jira. Taphattoota kana gidduutti qindoominni uumamuun taphattoonni jidduu taphattoota ittisaa wajjin wal hubachaa akkasumas taphattoota fuulduraa wajjin wal hubachaa deemuun isaanii Arsenaal sadarkaa amma irra gahu kanaaf gahee olaanaa qaba. Mee taphattoota garichaa iddoo isaarratti tokko haalaaluuti. Karra eegaa kiilabichaa bara kana gahumsa addaa agarsiisee jira. Kunis kubbaawwan irratti yaalaman goolii ta'uu danda'an hedduu qolatee jira. Pirimeer Liigii tapha edaa wajjin tapha 19ffaadhaa fi goolii osoo hin keessummeessin kan inni bahe. Kanaaf Daavid Raayaan bara kana waggoota 3 walitti aansuudhaa fi Golden Glove kan inni fudhate. Kana malees Champions League Awurooppaa irrattis akkasuma fudhatee jira. Kunis karra eegaa bara tokkotti Pirimeer Liigii fi Champions League fudhatee kan jalqabaa isa taasisa. Akkasumas Pirimeer Liigii yeroo sadaffaa fudhachuudhaan karra eegaa seenaa keessatti 4ffaa isa taasisa. Waggoota 3 darban Golden Glove kana Pirimeer Liigiidhaan fudhatee jira. Gahumsa Daavid Raayaan malee Arsenaal bakka kana hin gahu ture. Maallaqa kubbaa boolii ta'e jedhanii deeggartoonni abdii irraa muran kubbaa inni baasaa ture, kubbaa inni qorachaa ture. Daavid Raayaan osoo hin jiraatin ta'eeti Arsenaal sadarkaa kanarra hin gahu. Taphoota akka FA Cup fi League Cup irratti bakka Daavid Raayaan boodhaan kan seenaa ture Kepa Arrizabalaga hammam dogongora isaatiin Arsenaal waancawwan kanneen keessa akka bahe ilaaluu ni danda'a. Kanaan yoo ilaallu Daavid Raayaan Arsenaal keessatti dhuguma Arsenaal hadha bakka inni jiru akka inni gahuu fi gahee isaa taphatee jira. Gama biraatiin sarara ittisaa Arsenaal Wiiliyaam Saliibaa fi Gabriel Magalhaes gidduutti qindoominni jiru adda. Dhuguma garee kana taphattoota kanneen lamaan hoogganamuun akka Awurooppaatti ittisa cimaa ta'uu isaa beekamaadha. Kunis Champions League xumuraaf gahuun isaanii ragaa guddaadha. Qindoominni taphattoota kana Arsenaal tapha Champions League waggoota 20 booda kan inni xumuraaf gahe. Asiin dura Arsenaal bara 2006 fi 2007 tapha xumuraa irratti Baarselonaadhaan injifatanii tapha sanii asitti Arsenaal waancaa Awurooppaatiin xumuraaf gahee hin beeku. Tapha FA Cup xumuraa Manchester City wajjin taphataniin dura Joo Peedroon yaada kenneen taphataa sarara ittisaa narakkisaa ture keessaa Gabriel Magalhaes jechuudhaan ifatti dubbatee jira. Kunis taphataan kun taphattoota sarara fuulduraa garee faallaatti hangam akka qormaata inni ta'e kan ibsudha. Lameen isaaniitti yoo ilaalle ariitii yookiin saffisa gaarii qabu. Taphattoota yoo walitti dhufan kubbaa dursanii ariitiidhaan kan isaan jalaaf deebisan. Garee kana to'achuu danda'u. Lamaan isaaniitu humna ittisaa bira darbuudhaan hanga fuulduratti amala hooggantummaa qabu. Fiizikaalii taphattoota kanaan walitti dhufuun taphattoota garee faallaaf ulfaataadha. Walitti bu'iinsa Erling Haaland fi Gabriel Magalhaes ilaaluun ni danda'ama. Maaliif iddoo kubbaa bira tarii darbee walitti bu'iinsa keessa kan isaan turan yeroo Manchester City fi Arsenaal tapha wajjin taphatan. Kubbaa bara kana Arsenaal fayyadamaa ture seet feesiidha. Seet feesii Arsenaal fayyadamuuf taphattoonni kubbaa lamaan murteessoodha jechuun ni danda'ama. Maaliif kubbaa dhaabbannaa irraa gaafa rukutamu addaan itti bu'uudhaan Gabriel Magalhaes lakkoofsaa kan waggoota lamaan darbee dura osoo dursaa jiruu miidhama Saliibaan booda qabxiiwwan murteessoo gate waancaa Pirimeer Liigii Citiidhaaf dabarsee kennuun isaanii yaadatama Arsenaal.
Gama biraan Julian Timberii osoo hin miidhamin dura ga'umsa akkamii akka agarsiisaa ture ni beekna. Isarrattis Ricardo Calafiori, Mosquera, Ben White fa'aa irratti gaafa daballu Arsenaal kun dhuguma bakka kana gahuudhaaf taphattoonni kun murteessoodha kilaba kanaaf. Ittisa cimaa Premier League bira darbee akka Awurooppaatti ta'uun isaa kan mirkaneessanidha. Gareen isaanii kilinshiitii hedduu galmeessee jira. Bara kana goolii hedduu osoo itti keessummeessin akkasumas Champions League Awurooppaatiin osoo hin mo'atamin kan inni xumuraaf gahe. Sarara jidduu isaanii haa ilaallu. Sarara jidduu isaanii motora kilabichaa Daakiraayisiin durfamuudhaan Arsenaal waancawwan gurguddaa lamaaf kaadhimamee jira. Waancawwan kana injifachuudhaan daqiiqaa 180 yookiin tapha lama kan isaanii hafu. Taphoota lamaan kan injifatanii jennaan Arsenaaliif bara kana milkaa'ina guddaadha. Maartin Odegaard fi Declan Rice midfiildii keessatti hojii olaanaa hojjetanii jiru. Odegaard carraa uumuudhaan teempoo taphaa to'achuudhaan aanballii garee kanaa ta'ee taphattoota kakaasuu keessatti shoora olaanaa qaba. Fakkeenyaaf tapha torbee darbee West Ham United erga inni seeneeti Arsenaal dhiibbaa uumee kan inni taphate. Galchii 1-0 ittiin injifatanis erga inni seeneeti Arsenaal carraa uumee kan inni galchuu danda'a jechuudha. Gama biraatti Rice yoo ilaalle taphataa somba 3 qabu jedhamuudhaan yeroo baay'ee kan dubbatu. Daqiiqaa 90 guutuu dadhabbii tokko malee dirree guutuu irratti kan naanna'uudhaan taphatu. Yoo barbaade deebi'ee ittisaa jidduu keessatti kubbaa to'ataa fuulduratti kubbaa isatti dabarsaa daqiiqaa 90 keessatti osoo fiiguudha kan dabarsu. Taphataan kun Arsenaal keessatti dhuguma gatii isatti bahee oliidha kan taphataan kun madaalu. Gatiin isatti bahee guddaadhamaa ture garuu hojiin inni Arsenaal keessatti hojjete gatii kanaa oliidha malee gatii kanaa gadiidhaa miti. Isa gargaaruudhaan kubbaa tiraansiishinii saffisiisuudhaan carraa goolii uumuudhaan taakilii gochuudhaan kubbaa garee faallaa irraa fudhachuudhaan kanneen keessatti Arsenaal keessatti adda durummaadhaan taphataa ka'uudha. Gama kaaniin taphattoonni akka Maartin Zubimendi jalqaba bara kanaa irratti Maayisuu Skeelii, Eberiche Izee keessattuu taphattoota Manchester wajjin dhaqaa galaan Arsenaal taphate irratti taphataa kana fudhachuu hin danda'amu. Jijjiirraa gannaatiin Eberiche Izee gara Tottenham ni deema jedhameetiin kan inni haasawamaa ture. Xumura irra gahe jedhameetiin kan inni haasawamaa ture garuu Arsenaal jidduu aansanii kan fudhate. Taphataan kunis erga Arsenaal seenee tapha Tottenham irratti haatirik hojjechuu isaanii yaadatama. Dhuguma akka waan haloo itti qabatee taphataan kun Tottenham kan inni. Sarara gidduu isaanii yeroo kana Premier League keessaa sarara gidduu cimaadha jechuun ni danda'ama. Taphattoota kanneen hin jechuun. Tapha edaa irrattis yoo fudhanne akkaataan fayyadama Arsenaal dhuguma Premier League keessatti harakkatanis siit piisii kubbaa galchanis Arsenaal yeroo kanatti chaampiyoonummaadhaaf daqiiqaa 90 qofa kan isaanii. Manchester City hadha qabxii kan galu taanaan Arsenaal osoo Saalis Paark irratti hin taphatin chaampiyoonummaa isaanii mirkaneeffata. Kun immoo dhuguma Arsenaal bakka kana ga'uudhaaf qindoomni taphattoota isaa kan nama ajaa'ibudha. Gara sarara fuulduraa kilabichaatti yoo dabarre yeroo hunda gama sammuu keenyaatti kan dhufu Bukaayoo Saakaadha. Bukaayoo Saakaan akkuma waggoota darbanii bara kanas hojii addaa hojjetee jira. Goolii murteessaa inni galchaa kubbaa asiistii ni godha. Fakkeenyaaf tapha edaa irratti baay'ee inni dabarsee kennee fi kan Kai Havertz galchuudhaan Arsenaal akka injifatu ittiin godha. Dhuguma kubbaawwan asiistii yeroo barbaachisu keessatti taphataan kun asiistii kan inni kubbaa mijeessee kan inni kennu. Kireetiivitii olaanaadha kan inni taphataan kun kan inni qabu. Kilaboota gurguddaa hojii yeroo inni taphatu dhuguma dhiibbaan taphataan kun uumu Arsenaal keessatti yeroo hunda kan yaadatamudha. Yeroo hedduu Arsenaal yeroo rakkinni keessa seenu Saakaan tapha Arsenaal rakkatee jedhe keessatti rakkinni keessaati kan kilaba kan inni baatu. Kanaaf yeroo baay'ee deeggartoonni Arsenaal Star Boy jechuudhaan maqaa itti baasanii taphataa kana kan isaan waaman. Gama biraatiin taphataan ganna kana Ispoortii Ingiliiz irraa kilabichatti makame Victor Yokeresh bara kana kanneen Arsenaal asiin gaan keessaa isa tokkodha. Yokeresh istiraayikaraa cimaa humna cimaa qabudha. Yeroo inni bira jiru ittistoonni garee faallaa baay'ee dhiphatu. Tapha edaa irratti erga Kai Havertz jijjiiranii seenee ilaaluu ni dandeenya. Taphattoota Barnee irratti dhiibbaa uumaa kubbaawwan taphattoota garee faallaa fuulduratti deemanii taphatan gaafa Yokeresh jiru fuulduratti deemanii taphachuu hin danda'an. Humna guddaa qaba. Humnaan dhiibanii irraan fudhatanii ariitii guddaa qaba. Sababa kanaaf duratti deemanii taphatan. Iddoo isaa dhaabbatanii taphatu waan ta'eef goolis galchuu baatu Arsenaaliif faayidaa guddaadha jechuudha. Yokeresh gara Arsenaal dhufuun sarara fuulduraa isaanii sadarkaa biraatti geesseetiin kan inni jiru. Taphataan kun finisharii cimaadha. Carraa argatee itti fayyadama. Fiizikaal istiriingiziin isaa baay'ee cimaadha. Taphattoota kamii wajjin wal dhiibee taphachuu danda'a. Pireesiing gochuu danda'a. Poozishinii gaarii qabateeti kan inni eeggatu iddoo kubbaa irratti. Taphoota hedduu keessatti goolii murteessaa galchee jira Arsenaaliif. Qabxiiwwan 3 argisiiseefii jira. Bara kana Arsenaal keessatti goolii olaanaa kan qabu taphataa kanadha. Kun Arsenaal istiraayikara waggoota muraasaaf barbaadaa ture. Keenii hirannee asitti Roobin Baambarsii ture. Roobin Baambarsii Manchester United erga fudhateeti asitti Arsenaal taphataa sarara fuulduraa cimaa barbaadaa ture. Hin qabu ture. Rakkoowwan Arsenaal keessatti mul'atan keessaa taphataa sarara fuulduraati. Arsenaaliif bara kana Yokeresh furee jira jechuu hin dandeenye. Shaampiyoonaa ta'uudhaaf gareewwan gurguddaa irratti qabxii argachuun murteessaadha Arsenaal. Kanaafuu Chelsea fi Tottenham irratti injifannoo argatanii jiran. Kanaaf Arsenaal bara kana sararri fuulduraa isaa cimaadha. Sararri jidduu isaa cimaadha. Sararri ittisa isaa akkuma kanaan dura baranas humna guddaa qaba. Cimina guddaa qaba. Kanaaf Arsenaal konfidensii isaanii guddisuudhaan morkii waancaa keessatti humna dabalataa ta'eefii jira. Victor Yokeresh Arsenaal morkii waancaa gaggeessaa jiran kana keessatti gahee mataa isaa taphatee jira. Gama biraatiin deeggartoonni kilabichaa tapha dirree irratti qabaniin taphataa 12ffaa taphichaatti jechuun ni danda'ama.
Emirates keessatti atmosfeeriin deeggartoota uuman humna guddaa taphattootaaf ta'uu danda'ee jira. Deeggartoonni Arsenaal sirbaa faarsaa deeggarsa walitti fufiinsa qabu tapha keessatti humna guddaa ta'anii jiru. Keessattuu faaruu isaanii North London forever whatever the weather jechuudhaan dirree isaanii guutuu miila tokkoon dhaabu. Yeroo kana dhuguma taphattoota dirree keessa jiranii fi deeggartoonni bakkoota garaagaraa ta'anii tapha isaanii daawwatan onni adda addaa kan isaan keessattuu. Arsenaal keessatti akkuma kilaboota kanneen miidhamni rakkisaa ture. Garuu iskuwaad deebisuu isaan qaban bara kana rakkoo kan akka isaanii furu ta'ee jira. Iddoo tokko irratti taphataa 2-3 kan isaan qaban kun Arteetaadhaaf furmaata guddaa ta'ee jira. Mikaa'el Arteetaan waggoota muraasa keessatti Arsenaal jijjiiree jira jechuun danda'ama. Yeroo inni dhufutti Arsenaal garee koonfidensi hin qabne ture. Deeggartoonni hedduun abdiiksatanii turanii. Har'a garuu yoo ilaalle Arsenaal kilaba waancaa nyaachuudhaaf eenyuun morkatoodha. Akka Awuroopaattis ta'ee akka Ingilizitti kilaba eenyuun sodaatamuudha Arsenaal. Kana kan uumuu danda'e Mikaa'el Arteetaa. Waggoota jijjiirama kilabichaa keessatti waancawwan sababa tokkoof haadhamu malee waggoota 3-4 keessatti waancaa 3-4 nyaachuu danda'a. Garuu bara kana waancawwan gurguddoo lama mirkaneeffachuudhaaf fiixee irra ga'ee jira. Champions League keessatti tapha tokko osoo hin mo'amin waancadhaaf kan isaan gahan. Kunis seenaa keessatti kilaboota birootti dabalamanii jiru. Arteetaa filosoofii inni qabu disipiliinaan beekamu poozishin futboolidha. High press gochuudhaan meentaalitii injifannooti kan inni qabu. Kanarratti hundaa'uudhaan Arsenaal bara kana waggoota 22 booda akkasumas yeroo jalqabaaf Champions League taphoota lamaan hafan daqiiqaa 180 kanarratti injifata taanaan waancawwan gurguddaa lama ni injifata. Arsenaal bara kana dhuguma gahumsa addaatiin kan inni itti fufee jiru. Egaa Arsenaal taphoota lamaan dhufan injifatee jennaan waancaa Premier League tapha dilbata dhufu Selhurst Park irratti Crystal Palace wajjin taphatu yookaan injifatu ta'e isa asitti garuu tapha har'a Manchester City gara Vitalitiitti imaluudhaan Bournemouth wajjin taphatu yoo ilaalle Bournemouth qabxii kan gachiisu taanaan Arsenaal chaampiyoonummaa bara 2025 Premier League Ingilizii mirkaneeffata. Kun hin taane taanaan Selhurst Park irratti Arsenaal hiree ofii murteeffatuudhaan waancaa deeggartoonni hawwaatu ture waggaa 22 booda Premier League kan fidu ta'a. Gama biraatiin Champions League Budapest irratti daqiiqaa 90 qofaadha. Innis kilaba bara darbee chaampiyoonaa ta'e PSG wajjin kan taphatu. Kanas injifatee Arsenaal Champions League kan injifatu taanaan kun bara 2025-26 keessa milkaa'ina guddaa gareen Arsenaal milkeeffateedha. Odeeffannoo keenya biraatiin leenjisaan Manchester City Pep Guardiola waggoota 10 booda Manchester City gadhiisuun isaa mirkanaa'ee jira. Pep Guardiola waggoota kurnan darban keessatti dhuguma Premier League dhuunfatee jiraachuu ni danda'ama. Waggoota 4 wal faana kan inni Premier League injifate seenaa gaggaarii kilabichi galmeessee jira. Seenaa jijjiiruu hin dandamne Premier League keessatti seenaa jijjiiruun namatti ulfaatu baay'ee galmeessee jira. Pep Guardiola bara 2016 irraa eegalee Manchester City keessatti hojii ajaa'ibaa hojjete. Inni City gara kilabii addunyaa keessatti sodaachisaa fi milkaa'ina guddaa qabu keessaa isa tokkotti jijjiiree jira. Dhuguma Pep Guardiolaan leenjisaa addaa jechuun ni danda'ama. Mee baroota kanneen keessatti maal hojjete kan jedhu fi mala Pep Guardiola Manchester City keessatti qabu tokkoon haa ilaallu. Bara 2016 akkuma gara Manchester City Pep Guardiola yeroo jalqabaatiin Manchester City dhufe keessatti rakkoo horee hedduutu isaan mudatee ture. Gareen isaa waancaa tokko injifatu haa dhabu malee garuu yeroo sana keessatti akkaataan tapha isaa baay'ee namatti tola. Kubbaa poozishinii baay'ee to'achuudhaan kubbaa kontirool gochuudhaan tapha tiikitaakatti dhiyaatu kan isaan taphachaa turan. Yeroo san taphattootaa fi taphni kun haaraa ture. Haa ta'uuti malee yeroo sanitti dhuguma Manchester City adeemsa gaarii irra akka hin jiru mul'istuu tokko bara 2017-18 yeroo kana Premier League qabxii dhibbaan seenaa keessatti hojjetamee hin beeku. Premier League irratti kilabni qabxii 100 galmeessuudhaan waancaa fudhatan jiru. Qabxii 100 galmeessuudhaan seenaa addaa hojjechuudhaan waancaa kan isaan fudhatan. Kun yeroo jalqabaatiif kilabii Premier League Ingiliz keessatti qabxii 100 sassaabachuudhaan waancaa injifatee isaan taasisa. Akkasumas galchii 106 kan isaan lakkoofsiisan. Liverpool garee Jurgen Kloppiin kokkee wal qabaniiti tapha kana kan isaan xumuran jechuudhaan. Bara 2018-19 Manchester City domestic treble hojjechuu danda'ee jira. Pep City barichaan waancawwan biyya keessaa 3 fudhachuudhaan kan isaan goolaban. Premier League, FA Cup akkasumas Carabao Cup fudhatanii jiru. Kun seenaa England keessatti isaan dura Manchester United qofa kan kana hojjetu. Kunis kilaba lammaffaa isaan taasisa. Seenaa kanas Pep Guardiola jalatti Manchester City hojjechuu kan danda'e. Gama biraatti bara 2021-2024 waggoota 4 walitti aansee Manchester City Premier League injifatee jira. Dhuguma Manchester City fi Pep dura seenaa kana hojjetee hin beeku. Manchester City Pep Guardiola dura seenaa kana hojjetee hin beeku. Manchester City Pep Guardiola jalatti Premier League yeroo 6 injifatee jira. Carabao Cup yeroo 5 injifatee jira. FA Cup yeroo 3 injifatee jira. Pep Guardiola garee isaa konsistansii guddaadhaan kan inni gaggeessaa ture waggootaaf walitti aansee bara 2022-23
sadii tiribil seena qabeessa kan isaan hojjetan waancawwan sadii seena qabeessa Pep Guardiola jalatti Manchester City waancaa Premier League fudhatee jira waancaa FA Cup fudhatee jira barichuma immoo waancaa kilabichi waggoota hedduu barbaadaa ture waggoota hedduu leenjistoota sababa kanaaf itti jira ture waancaa Champions League maqaa guddaa qabu injifatanii jiru kunis hojii Sir Alex Ferguson Manchester United keessatti hojjetaniin booda England keessatti yeroo lammaffaadhaaf kan hojjetan garee Manchester City fi Pep Guardiola kunis milkaa'ina keessatti Pep Guardiola fi Manchester City sadarkaa tokko guddina kan isaan dabalan dhuguma gama biraatiin bara 2024-25 Manchester City qormaati kan inni ture sababoota taphattoonni kilabichaa kanneen akka Kevin De Bruyne fa'aa gadhiisaniif Manchester City rakkoo guddaa keessa ture baricha waancaa tokko malee illee haa xumuru malee hirmaannaa Champions League argatee xumuree jira bara 2025-26 bara kana Manchester City qaawwa qaburratti taphattoota dabaluudhaan qaawwa qabu duucheeti gara Premier League kan inni deebi'e haa ta'uutii malee bara kanas sababa miidhama garaagaraatiin qormaata garaagaraa keessa ture garuu waancawwan lama milkeeffachuu danda'ee jira ammas Premier League'dhaaf carraa ni qaba kubbaa miilaatti wanti beekamu jiru Pep Guardiola waggoota 10 Manchester City geggeessaa ture keessatti waancawwan 20 injifatee jira waancawwan 20 Premier League 6 Champions League 1 FA Cup 3 Carabao Cup 3 World Cup 1 Super Cup 1 fi akkasumas Community Shield 3 injifachuudhaan waancawwan 23 seenaa Manchester City keessatti leenjisaan kun kan inni hojjetu dhuguma Pep Guardiola seenaa Manchester City keessatti leenjisaa maqaa guddaa qabu santaan akka Manchester Cityttis akka addunyaatti leenjistoota jiran keessaa sadarkaa tokko kan isa guddiseedha dhuguma leenjisaan kun Manchester City gadhiisu deeggartoota kilabichaatti baay'ee kan ulfaatu dhuguma amanuudhaan kan isaan rakkisuudha maaliif waggoota 10 milkaa'inaatti kan isaan dabarsan bu'aa baay'ee waliin dabarsanii kun deeggartoota Manchester Citytiif gadda guddaa jechuun ni danda'ama iddoo isaa Enzo Maresca kan gara hojii leenjisummaatti deebi'uuf jedhamee jira gama biraatiin odeeffannoo biraatiin gareen Biraazil waancaa 2000 fi waancaa addunyaa 2026 irratti hirmaatu garee isaa ifa taasisee jira goolii eegaadhaan karra eegaa Liverpool Alisson Becker filatanii jiru akkasumas Ederson fi Walter karra eegaa irratti filatan sarara ittisaa irratti Alexandro Bernard Danilo Santos Gabriel Magalhaes Ivanze Leo Pereira Marquinhos fi Wesley'dha kan isaan filatan sarara jidduu irratti Bruno Guimaraes Casemiro Danilo Santos Fabinho fi Lucas Paqueta Brazil fi Carlo Ancelotti filatanii jiru gama sarara fuulduraatiin Enrique Gabriel Martinelli Arsenal irraa Igor Thiago Brentford irraa Luis Enrique Matheus Cunha Manchester United irraa Neymar Junior Santos irraa Rafinha Barcelona irraa Raya fi Vini Junior Real Madrid irraa filatanii jiru egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabna hanga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii